Raadiyoo Simbirtuu. Kamisa hagayya jah bara 2015 kun qophii simbirtuu karaa marsariitti simbirtuu.com kan sinii darbu qophii keenya har'aati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, nagaan keenya kabajaa karaa dambarii qilleensarraan bakkuma jirtanitti simbiraa ga'u. Hordoffiif akkasiniif tolutti sagantaa keenya har'aa gurran simbuusa. Qophiin har'a qabnu qophii imalaati. Qophiin imalaa keenya har'aas keessummaa tokko qaba. Waa'ee dhimma diyaaspooraa Oromoo biyya keessa galanii irratti dubbatamaa jiruu fi waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetiif ba'ee amma hojii irra oolaa jiru irratti kan xiyyeeffatu hayyuu tokkotti affeerreerra. Maqaa isaanii boodatti deebina. Qophii keenya keessatti sirboonni isin bohaarsanis akkuma innaa kaanii jiru. Hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Hunda kan dursu garuu irra deebi'ee akkam jirtu jechuudhaan ammoo isinitti hima. Mootummaan Itoophiyaa warqee Oromoo waggoottii 5 gurguratee doolaarii Ameerikaa biiliyoona 2 irraa argachuu beeksise. Waggoottii 5 darban keessa qofaa mootummaan Itoophiyaa Oromiyaatti siqiyaa yookaan immoo warqee baasee gabaa addunyaa irratti kan gurgurate doolaarii Ameerikaa biiliyoona 2dha jedhani ministiriin albuuda biyyatti. Ministirichi obbo Tolasaa Shaggii kaleessa Gulalleetti osoo biqiltuu dhaabaniitti yeroo dubbatan baroota dhufan keessattis gurgurtaan warqee kun bifa qindaa'een daranuu kan itti fufu ta'uu beeksisani. Doolaariin biiliyoona 2 kun kan mootummaan Oromiyaa keessaa gurgurachuusaa ifatti himedha malee dhoksaadhaan abbootii qabeenyaatiin kan saamame meeqa akka ta'e namni beeka jedhu hin argamne. Gujii fi Wallagga qofaa keessatti oddoo warqeen bahu sanatti naannoon akka manca'aa jiru, karaan caccabaa akka jiruu fi uummanni naannoo isarraatii akka fayyadamaa jirretu himatama. Saawudii Arabiyaan Itoophiyaanota 2 dabalatee namoota 4 ajjeefte. Warri namoota ajjeesaniiru jedhamanii dhiyeenya kana ofii isaaniillee ajjeefaman sun 2 Itoophiyaanota, tokko nama Paakistaanii, tokko immoo nama Saawudii Arabiyaati. Itoophiyaanonni lamaan Aragaawii Haayilemaaramii fi Haddish Zalaalem jedhaman nama biyya isaanii tokko qabeenya isaa ergarraa saamanii booda reebanii ajjeesuu addeesse ministiriin dantaa biyya keessaa biyyatti. Namoonni kunneen lamaanis waan harka isaanii kutaa kibba dhiyaa Jaanziyaanitti argataniiru kan jedhe madda oduu AFPdha. Kaseera shari'aa Saawudii Arabiyaatti namni nama saame yookaan hate, namni nama ajjeesee fi namni dubartii gudeede du'aan adabama. Barana sababa wal fakkaatuun biyyittii keessatti kan du'aan adabaman namoota 114 ta'uu isaaniiti. Mootummaan Sudaan Kibbaa torbee kana keessa sabaa himaalee walbataan 3 cufeeraa jedhamee himatamaa jira. Jaarmiyaan galaalchitootaaf baabsu kan CPJ jedhamu akka jedhetti humni tikaa biyyattii kibxata gaddaa raadiyoo Free Voice jedhamu kan afaan Ingiliffaatiin tajaajila kennu tokko weeraranii cufanii wixata immoo gaazexaa afaan Ingiliffaa kan The Citizen jedhamu sanbata gaafa hagayya 2 gaazexaa afaan Araabiffaatiin maxxanfamu Al-Raay jedhamu cufsiisaniiru jedhee himate. Sababiin itti kennamaa jiru immoo mormituu wajjin hidhata qabduu kan jedhamudha jedhames. Gocha akkasii waanta isaan baafneef mootummaan Sudaan Kibbaa sabaa himaalee kana deebisee banee galaalchitootas akka walabaan hojii isaanii hojjetan gochuu qaba jechuudhaan CPJ'n waamicha isaa dhiyeesseera. Xumura irrattis yakka lubbuu namaa balleessuutiin kan mana murtii yakka addunyaatti barbaadamaa jiran pirezidantiin Sudaan US Ameerikaan deemaa jedhu akka isaan qaban immoo waamichi mootummoota gamtooman irraa dhiyaataa jira. Mootummoota gamtoomanitti itti aanaan ambaasaaddara Sudaan Hassan Hamdi Hassan wixata darbe akka beeksisanitti Albashir walgahii mootummoota gamtooman irratti argamuudhaaf fulbaana fuuldura keenya gara Niiwuorkitti imaluudhaaf jedhu. Dubbii himaan barreessaa mootummoota gamtoomanii obbo Farhaan Haqi immoo bulanii kibxata gaddaa Albashir yakkaa waanta barbaadamaniif mootummaan Ameerikaa qabdee seeratti dhiyeessuu qabdee jedhanii gaafataniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaatti dabarra. Ansida beejira ajuu biqiltuu bishaan dhabdee dhugoodhaaf deebateeti kootu. Shebeb naan jedha riibaa na dhorkite
boo'i boo'inaan jedhaa keessa koo shororkite risaa barrisii shimbirroo daarra fardaa gulufi xiyyaara samiirra. Bollo sigate bollo nyattu bakollo Quatto malla ponte dotte la latto ma pesciato E solo tutte in avira tutte onne con tutte orrora tutte Otto se panikia Kotu wano fitia, kotu simbonetia, kotu takitia, kotu ade. Ya jalalle sarade ansida bejira achu bitu bishona de dogoda de boteti kotu harkan gadin chisu aba ani faja uya arangal padu yada keti raja risa barrisi shimpiro dara farda gulufin tiyara samira Bollo sigate bollo nyattu bakollo Quatto malla ponte dotte la latto ma pesciato E solo tutte in avira tutte onne con tutte orrora tutte Tole dhaggeeffattoota keenyaa keessummaan keenyi Dr. Gizaachoo Teessooti. Dr. Gizaachoo Teessoo baay'ee galatoomaa Ameerikaarraati. Haalli amma biyya keessa deemaa jiru tokko waa'ee mootummaa akka federaalaattis akka Oromiyaattis torbee diyaasporaa jedhanii qophii tokkotti jirama. Namoonnis biyya alaarraa galanii wayita isaan haasaa godhan mootummaan kun mootummaa misoomaa, mootummaa demokiraatawaa waan ta'eef nutis gahee keenya keessatti qooda bahuu qabna warri jedhanii haasaan jiru. Dhuguma Oromoonni kana galanii haasaan kun mootummaan kun jijjiiramaaf agarsiisuu amaniinitu haasa'u maarraa madda yaadni akkasii kun warri ala jiran biyya alaa jiran diyaasporaa jiran kun galanii uummata isa biyya keessa jiruun lakkii jireenyi kee fooyya'eeraa guddachaa jirta nuti kana sii mirkaneessinaa jedhanii uummata sanatti namicha isa beela'ee isa gadadoon bara baraan irraa darbuu dadhabe isa jireenyi isaa bara baraan gadi adeemaa jiru sanaan lakki jireenyi kee fooyya'eeraa ati gaariitti jirtaa jedhu ta'e ufuma gowwoomsuu jechuudha warra uummataaf dhaabbate ton ta'in warra dantaa mataa isaanii dantaa adda addaa mootummaarraa argatan ta'uu mala warra lafa karaa gar tokko Oromoon lafarraa buqqa'ee qeensaa buqqa'ee keessumaa naannoo Finfinnee uummanni naannoo Finfinnee jiru mana barumsaa otoo argachuu qabu hospitaala tajaajila fayyaa otoo argachuu qabu mana barumsaa gaashaallee otoo hin argatin jireenyi isaallee otoo hin fooyya'in lafa sana gadhiisee karaa adda addaan dhiibbaa adda addaan akka inni bahu otoo argaa jiranii lafa irraa fudhatanii dhaqanii galanii uummata sana warra mootummaa isaa cunqursu wajjiniin dhaabbatanii lafa fudhatanii warra irraa qooda fudhatanidha warri akkas godhan kun. Yookaan dantaa adda addaa hariiroo adda addaa warra mootummaa sana wajjiniin qaban yoo ta'e malee jireenya biyya sanaa otoo beeknu otoo arginu lakki jireenyi kee fooyya'eeraa misooma gaariirra jirtaa jedhanii haala adda addaa uummata sanatti gadi ba'anii warri dubbatanii qaanii seenaa salphina seenaa jalaa hin bahani jechuudha. Hiriira bahee uummanni mirga isaa gaafatee otoo dhumaa jiru otoo mormaa jiru
lakki jireenyi kee gaarii sii ta'eera jedhanii ergaa akkasii itti himuun kun sirrii miti. Warri alaa galanii akkas godhan kun ergaa akkasii of keessaa qaba jechuudha. Karaa biraa diyaasporaan hin beekna biyya kana keessa, biyya alaa, biyya Awurooppaa keessa, biyya Ameerikaa keessa, biyya adda addaa keessa Oromoon jiraatanii mootummaa kana baqatanii warra bahan, warra hidhaa jalaa bahan garri caaluun isaanii akkasittiin warra deemani. Isaan kuniifi guyyaa akkasii isinii qopheessine jedhan waan dhugaa hin fakkaanne. Garri caaluunsaa Oromoon biyya alaa jiru kun mootummaa amma jiru kana akka hin deeggarre hinuma beekna. Gaafa dhufanis gaafa aangawoonni isaanii dhufan mana namaa keessatti walgahii godhanii dhoksaadhaan deemanii oliif gadi hiriirri fincilli itti ka'ee irratti ka'ee lola wajjiniin uummata Oromoo wajjiniin ala jiran kana wajjiniin hariiroo gaarii hin qaban. Garuu namoota tokko keessaa harkisanii keessaa qofaatti miidiyaa waan dhuunfataniiru sanaaf waan akkasanii politikaa ittiin hojjechuuf, siyaasaa ittiin hojjechuuf, fakkeeffachuuf yoo akkas godhan malee uummanni bal'inaan jiru mootummaa kana deeggaru hin jiru. Otoo jiraatee silaa gammachuu irraa qabna. Mootummaan tokko uummata dhuunfachuu yoo barbaade gara dheeraatti, waggaa dheeraatti mohee uummata sana yaada uummataa sana gammachiisuu yoo barbaade waan akkasii waan hannaa nama tokko keessaa fuudhee akkas jechisiisee TV fi miidiyaa irratti baasee dubbachiisuudhaan miti. Karaa biraatti kan uummata gammachiisuu danda'an. Namni alaa dhufee ani amma galee jireenyi keessan isinii fooyya'eera jedhee waanan dubbadheef miti. Waan lafa sana irratti ijaaramee jiraatu tokkotu akkas gochisiisuu danda'a malee waan diyaasporaarraa nam tokko baqatanii galanii dantaa waan tokko dhokatanii galanii waan argatanii waan akkasii godhan miti. Warra achi keessa jirutu uummata sanatu murteessaa. Uummanni sun misooma argadhe, uummanni sun guddina argadhe, jireenyi gosa kaleessaa irra har'a naa fooyya'e jedhee uummanni sun dubbatetu irra fudhatama qaba malee namni biyya alaa jiraachaa bahee jireenyaan biraa jiraachaa bahee torban lamaaf baatii tokkoof achi dhaqee lakki jireenya keessan jijjiirameera jedhee kamtu irra madaalii duuffisame, kamtu irra madaalii kaasuu danda'a. So sana ilaaluutu nurra jira. Uummanni achi keessa jiru suni misooma, mana barumsaa, tajaajila adda addaa, tajaajila fayyaa, tajaajila geejjibaa argadheera. Kanatu irra biyya naa guddiseera yoo jedha ta'e jireenyi suni karaa adda addaa kan ittiin mul'atu suni jira. Mul'ata sana yoo hin jiru ta'e waan lafa irratti qabatamee jiru yoo ta'e hin jiru yoo ta'e isaan kun dhufanii maal godhachuu danda'u. Namoonni baay'een waan irratti dogoggoru Finfinneen guddate kunoo biyyi guddate magaalli guddachuu jechuun magaalli fooqiin adda addaa qotee bulaan irraa ka'ee ijaaramuu jechuun guddina otoo hin ta'in badinadha. Uummatatu badaa jira, qabeenya badaa jira, lafa qotisaaf ta'utu badaa jira, lafa seenaa qabutu irraa badaa jira. Garuu namni fooqiin ijaaramee guddinadha jedhee akka biraatti fudhata jechuudha. Karaan ijaarame jettee guddina jechuu hin dandeessu. Guddina sanarraa uummanni sun bu'aa irraa argate moo irraa bade? Qabeenyi isaa bade moo afaan isaa bade moo aadaan isaa bade? Inni sun otoo badaa jiru guddinadha jedhanii namoonni otoo hin beekin dubbatu jechuudha. Karaa biraa ethnic cleansing waan jedhamu tokko jira. Uummanni irraa godaananii, uummata irraa fixanii, karaa biraa karaa adda addaa uummata irraa buqqisuu danda'u jechuudha. Uummata keenya lafarraa otoo buqqisaa jiranii magaalli otoo irratti bal'atee dhuunfachaa jiru kana guddina jedhanii namoonni karaan biraatti fudhatanii ilaalcha sirrii hin taane sana uummatatti himuu ta'aa jira. Suni sirriidha miti. Argite? Fooqiin ijaarameef biyyi guddate jechuu miti. Uummanni buqqa'ee badee hiyyoomeetu kanaan guddina yoo jenna ta'e dogoggoradha. Tole, dhaggeeffattoota keenya Dr. Gizaachoo teessoo faana haa mariirra jirra. Mee amma isa jalqabne kanatti fufna Dr. Gizaachoo waa'ee Finfinnee kana. Dhiyeenya kana isin biyya jirtan Ameerikaa Daalaas irraati. Waa tokko agarsiiftanitti uummataaf pilaaniin yookaan kaartaan haaraa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaaf bahe suni miidhaasaatu faayidaa mootummaan jedhu caalaa
ka jedhu tokko agarsiistaniittu. Kun immoo walakkaa sana saba biraarra qubachiisanii Oromoon irraa buqqa'ee kaaba kan Amaarinyaa dubbatuu fi kibba kan Amaarinyaa dubbatu wal quunnamsiisuudhaafidha. Oromoo walakkaa sanaa baasuudha. Ka jedhu tokko suur sagaleedhaan kan deeggarame agarsiiftaniittu ogummaa keessaniini. Finfinnee keessa bulchiisa magaalaa Finfinnee keessanis akka injiineraatti mahandisiitti hojjettaniittu keessa beektu. Ammas isadha barumsi keessanii. Mee waa'ee kana akka namaa galuutti maalidha kan isin Ameerikaatti agarsiiftanii miidhaatu caala dhugaa jettan maal jechuudha? Mee waa'ee kana waa'ee kaartaa sanaa dhaggeeffattoota keenyatti himaa. Kaartaan jiru suni maaster pilaaniidha jedhanii sararanii isaan kennan suni uummata keenyatti inni isaan himaa turanii uummanni quba qabaachaa hin jiru waan duuba jiru iccitii duuba jiru jechuudha. Maaster pilaaniin suni maaliif akka kanatti qindaa'e maaliif akkas ta'ee kan jedhamu sana jalaa xiinxalame gara uummataatti namoonni beekan yoo gadi baasanii ibsanii malee nama barates haa ta'u qotee bulaas haa ta'u maaster pilaaniin suni maal hojjechaa jira maal karoorfate maal akeekkate isa jedhu sana iccitii sana gadi baasanii himne jechuudha. Maaster pilaaniin isaan hojjetan sana fuunee kaartaa biyya keessa jiru kan Oromoo fi naannoon Oromoon irra qubatu naannoo Finfinnee sana tokkommoo kaartaa Finfinnee walirra keenyee gaafa madaallee xiinxalamee ilaalamu. Lamni sun yoo magaalli irratti guddatu yoo magaalli akka amma qabametti shaffisa amma qabame sanatti jechuudha. Guula amma qabamee ispiidii amma qabamee jiru kanatti jechuudha. Yoo deema ta'e Oromiyaa lamatti akka inni cabsu akka kanattidha waan inni agarsiisu. Sana mootummaan tokko saaluu hin danda'u. Haala qabatamaa ta'een riisarchii goonee irratti xiinxala akkasiitiin mul'ifne jechuudha. Karaa biraa naannoo Finfinnee yoo fudhannee ilaalla ta'e uummanni Oromoo irraa buqqa'aa jira. Uummata Oromoo qofa otoo hin ta'in seenaan isaa irraa buqqa'a. Aadaan isaa irraa buqqa'a. Qabeenyi lafaa irraa bada. Inni suni jechuun uummata irraa balleessuu jechuudha. Ethnic cleansing isa jedhan. Uummata sana ilmaan Oromoo yoo achirraa balleessanii maaltu itti dhufaa? Eenyutu dhufaa? Afaan maalii akka inni dubbatutu itti dhufaa? Yoo Finfinneen bal'atu Finfinneen afaan Amaaraa bal'isaa deema. Aadaa addaa fidaa deema lafa sanarratti. Aadaa Oromoo, ateetee Oromoo yookaan gadaa Oromoo, sirba Oromoo tokko achirratti bal'isa otoo hin ta'in isa hambiraa bakka buusaa deema jechuudha. Uummanni Oromoo irraa buqqaa, uummanni biraan irra dhufa jechuudha. Seetilaroota yookaan uummata sana kan hin taane jalqabarraa achirra warra hin jiraanne aadaa Oromoo warra hin qabnetu achirra dhufa jechuudha. Magaalaa jechuudha. Magaalli suni magaala adda addaatu jira akka nuti hubannutti jechuudha. Magaalli monoculture yookaan immoo aadaa tokko warra qabantu jira. Aadaa tokko warra qaban keessatti magaalli hundaa'e yoo gara baadiyyaatti ba'e aadaadhuma isa magaala keessaa fi inni baadiyyaa wal fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf otoo Finfinneen afaan Oromoo dubbatti ta'e naannoon Finfinnee immoo afaan Oromoo dubbata ta'e aadaa tokko qabu jechuudha. Finfinneen gara Oromootti yoo bal'ates Oromoon gara Finfinneetti yoo gales aadaa tokko waan qabaniif wal fudhachuu danda'a. Innuu bu'aa fi gaaga'ama qaba jechuudha. Otoonuma akkas ta'e jechuudha. Kuni garuu Finfinneen afaan biraa dubbata, aadaa biraa qaba, qabeenya biraatu irra jira. Gara baadiyyaa Oromootti gaafa deeme Oromoon afaan Oromoo dubbata, qeensa qe'ee Oromooti, seenaansa seenaa Oromooti, aadaansa aadaa Oromooti, gosni achirra jiru gosa Oromooti, nama waggaa dheeraaf achirra jiraate jechuudha. Walitti hidhata qaba lafni sunii fi uummanni suni jechuudha. Isa sana gaafa Finfinneen itti bal'achaa deemu uummata sana irraa buqqisee uummata sana balleessaa deema. Uummata sana hin ajjeesu ajjeechaadhaan otoo hin ta'in karaa nagaa karaa hin beekamneen uummata sana ukkaamsee irraa buqqisaa deema jechuudha. Ammuma jireenya nuti keessa jirru kana keessatti waggaa dhiyoota dura garjiin qotamaa ture, naannoon qotabee qotisa ture, naannoon Akaakee akkasitti qotisa lafa Oromoo, qe'ee Oromoo, seenaa Oromoo warra dubbatu ture jechuudha.
inni sun irratti bal'atanii ummanni sun eessa ga'ee waan jedhu sana namni lakkaa'u hin jiru jechuudha. Eenyutu maallaqaa fooqii meeqatu ijaaramee karaa meeqatu ijaaramee biyyi guddatee jedhameetu lakkaa'ama jechuudha. Ummanni sun eessa dhaqee qotee bulaan achirra jiru suni Oromoon achirra jiru suni seenaan Oromoo achirra jiru suni qotisni Oromoo mukni Oromoo achirra jiru suni bookeen raammoon Oromoo biyya sana keessatti dhalatee jiru suni garam gahee jedhee namni gaafate jiru. So inni suni akkasitti uummata keenya balleessaa jiru. Suni akkasittiin Oromoo yookaan naannoo sanarra warra jiran qabeenya isaa irraa fudhatanii mirga isaa irraa sarbanii magaalaa irratti ijaaratanii irraa dhuunfachaa jiru. So isa sanatu badii guddaa akka qabu sana mul'isnee jechuudha. Allaattiin gammoojjii osoo dubbattee qurxummiin galaanaa afaan baafattee lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takka falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni habeeti takka falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni habeeti. Kan durgotee gotaraa guutu farda hiyyoomee tahee kadhatu jiruu tantabee hanqatee jiraachuu maatii facaasee alatti baqachuu karaa nu beeknee akka yaada ta'u dhumee galaansaa dhabee waan nyaatu karaa nu beeknee akka yaada ta'u dhumee galaansaa dhabee waan nyaatu. Allaattiin gammoojjii osoo dubbattee qurxummiin galaanaa afaan baafattee lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takka falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni habeeti takka falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni habeeti. Dhaggeeffattoota keenya Dr. Gizaachoo teessoo faana haa mariirra jirra. Mee amma isa jalqabne kanatti fufna Dr. Gizaachoo waa'ee Finfinnee kana. Oromiyaa bakka lamatti cabuuf deemaa jettaniittu. Keenyaaf akka suur-sagaleedhaan agarsiiftanitti lafti inni naannoo Finfinnee Oromoon yoo irraa buqqifamaa deeme Oromoon waardiyyaa qacaramaa ijoollee fi haati manaa ganda namaatti hojjittuu manaa ta'uu abbaan manaa waardiyyaa namaa galaa dhaqee amma manziitti walquunnamuuf deemaa. Gama kibba Oromiyaatiin keessattuu hanga aanaa toleetti tajiifaa dabalatee toleen immoo kibbaan wal daangeessa. Kana akka keessaa bahuudhaa jettani dhugaa agarsiiftan sana. Mee Oromiyaan bakka lamatti cabde jechuun maa jechuudha? Akkamitti mee kana maa galutti? Amma Oromiyaan bakka lamatti cabee jechuu kana yoo fudhanne afaan Oromoo inni dubbatu aadaan Oromoo qabeenyi Oromoo sun yoo achi keessaa bahe lamatti cabeedhaan salphaadhumatti hin beekama. Bulchiinsi isaa bulchiisa mootummaa Oromiyaa irraa fuudhamee tokkoffaa gara bulchiisa Finfinneetti jala galeera jechuudha. Bulchiisa Oromiyaa irraa fuudhamee gara bulchiisa federaalaa harka galee jechuudha. Isaan lafa sana gurgurachuun dantaa lafa sanarraa argatan sana ilaalu malee waan achirraa bade sun ilaalaa hin jiran jechuudha. Karaa biraa maaltu jira? Perpetuated poverty jedhu akka afaan Ingilisiitiin jechuudha. Hiyyummaa walirraa hin cinne jechuudha. Hiyyummaa walirraa hin cinne uummanni keenya akkamittiin gala. Oromoon lafa sanarra naannoo sanarra qubate qotachaa jiru suni lafa sana eessarraa fideerraa abbootii isaarraa akaakila isaarraa dhaaleetu dhaalaan fudhatee dhalli dhalatti darbee waan ittiin jiraatan qabu. Qabeenya qabu jechuudha. Abdii qabu jarri achirra jiran sun jechuudha. Gaafa achirraa buqqistu
gara fuulduraatti isa dhaloota dhuftutti dabarsu sana irraa buqqisteetu namaaf kennita jechuudha. Gatii lafa sanaa qofaa otoo hin ta'in dhaloonni Oromoo dhufu carraa sana dhabeeti dhaqee hiyyumatti gala jechuudha. Isa har'a abbaansaa hiyyuma irra jiru dhalli immoo kan isaa gadiitti hiyyuma isaa gadiitti seena jechuudha. Dhalli dhala Oromoo inni lafa sanarraa buqqa'e hiyyuma bara baraan seena jechuudha. Namichi inni lafarraa fudhate dhala isaatti kan alchifatu qaba jechuudha. Carraa biraa qaba jechuudha. Ofii isaarra jiraate dhala isaatti gurgurate yoo du'e immoo dhala isaatti dabarfatee deema jechuudha. Oromoon inni achirraa buqqa'e suni garuu dhala isaatti hiyyuma dabarsee deema jechuudha. Kana garaagarummaan jiru argite rakkinni Oromoo irratti hiyyuma inni fidaa deemu kana irraa buqqisuu qofaa miti. Aadaa Oromoo irraa buqqisuu qofaa miti. Amantii Oromoo irraa buqqisuu otoo hin ta'in qabeenya yookaan carraa dhalootatti walirraa dabarsanillee dhaloota isaanii irraa fuudheetu dhaloota nama biraaf kenna jechuudha. Amma akka jettanitti bahaa fi dhiyatti qoodamuuf deema. Maaliif manzirraa kaasee hanga dhaqee naannoo buttaa jira gahutti walakkaan kun Amaarinyaa dubbatuuf deema. Aadaa fi afaan Oromoo fi seenaa Oromoo dagatee yoo sabaaf sablammoonni lafa sana kennamee fi dhufanii irra qubatan Oromoon immoo achi gadhiisaa deema. Kanaaf manzirraa kaasee Finfinnee kun dabalatee dakama buttaa jiraatti nama biraatu irra qubata. Kanaaf Oromoon bahaa fi dhiyatti qoodama kan jettanidha dhugaa dhiyeessitan sanarratti. Tole galatoma. Abbaa isaa hayyee yeroo tokko jaalatanis jibbanis hojiirra ooluu qaba kaartaan sun jedhanii haasa'aniiru. Dhiyeenya kana immoo xalayaan lohee bahee tokko qajeelfamni godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiranitti hojiirra oolchaa kan jedhu tokko filmaataa booda jechuudha. Filannoo erga darbee booda qajeelfamni isaanitti kennameera. Hojiirra oolaa jira wanti sun amma akkasiin agartanitti. Kanadha waan nu sodaachisu. Tokkoffaa maaster pilaaniin kun gaafa labsanii fudhatame jedhanii guyyaa guyyaadhaan sochiin jiru kan ikoonomiis investimentii isaa ta'u karaa adda addaa sochiin adda addaa yoo jiraate lafni sun kan namaadhuma deema jechuudha. Jiruurra ooleera jechuudha. Jala jalaan namni keenya hin beeku. Lafa hammam akka nyaachaa oolu mootummaan magaalaa tokko hin beeka. Garuu uummanni akkasitti hin beeku. Finfinneen hammam bal'ataa isa jedhu sana nama Finfinnee guyyaa guyyaatti lafa namaaf kennu sanatu beeka malee uummanni akkasitti mul'achaa hin jiru jechuudha. Otuma ilaallu iji keenya Finfinneen babal'achaa deemu suni babal'inni suni akkasittiin deemamee as gahe. Jala jalaan guyyaa guyyaan ijaaramaadha. Maaliif maaster pilaaniin kun sirrii miti kan jedhu irraan nu gahe sitti fakkaate uummanni beekumsa muuxannoo qaba. Beekumsi muuxannoo beekumsa olaanaati. Beekumsi uummata achirra jiru kun waggaa dhibboota dheeraaf akka beekumsaatti fudhatanii muuxannoo irraa fudhatantu jira. Muuxannoon suni akka tiyooriitti deemu otoo hin ta'in akka beekumsa guddaa olaanaatti fudhatama jechuudha. Beekumsa olaanaa sana uummata sanatu qaba. Ekspertoonni magaalaa yookaan pilaaneroonni yookaan injineeronni waan isaan hojjetanii teeknikaal ekspertiizii malee beekumsa muuxannoo isa guddaa sana miti jechuudha. Beekumsi teekniikii ta'e sunii fi muuxannoon uummatarraa dhufu sun walitti qindaa'eetu haala wal simatuun maaster pilaaniin akka inni bahu godhama jechuudha. Karaa biraa uummanni irraa qooda fudhatee yaada itti kennee misoomni kun innaa ta'a. Magaala kanarraa natu qooda fudhata. Namoonni achirra jiraatan qotee bulaan Oromoo jechuudha. Irraa qooda fudhateetu maaster pilaaniin kun qophaa'a jechuudha. Akka kanatti qophaa'eera maaster pilaaniin kun qophoofne. Kan nuti dhageenye maaster pilaanii kana fudhadhaa jedhanii achi gadi dhufuusaa namoonni ekspertoonni Liyoon irraa biyya Faransaay irraa dhufanii maaster pilaanii hojjetan jechuudha dhageenye malee qotee bulaan Oromoo achirraa qooda fudhatee ilmi Oromoo tokko waa'ee maaster pilaanii kana beeku tokko uummata keenya warra achirra jiraniif ibsee karaa uummataa goree jechuudha advokeesii agarsiisee jechuudha. Akkasitti maaster pilaaniin kun hin qophoofne. Maaster pilaaniin kun maaliif qophaa'e dantaa warra amma aangoorra jiran warra Finfinnee sanaaf qopheessuun malee kaanoo kaanii dantaanuma mootummaa Oromiyaallee hin eegu jechuudha. Mootummaanuma Oromiyaa isinni mootummaa Oromiyaa jedhanii dhaaban sanallee tiksaa hin jiranii jechuudha. Gaafa sana jaalatanis jibbanis jedhu.
jaalatanis jibbanis jechuun diktaatarummaan abbaa hirrummaan malee yaada uummataa keessa galchanii beekumsa isaaniillee itti dabalanii lakki kuni misooma biyyaa fi guddina magaalaa fi jedhanii hin mul'atu jechuudha. Keessattuu Finfinneen magaala addaati. Magaalli addaa kuni magaala uummata indijinees ta'e keessatti, uummata sanyii akka uummata Oromoo keessatti, lafa Oromiyaa keessatti waan hojjetamtee ijaaramtee jirtuu fi lafni taakkuun tokko gaafa dabalaa deemu, daangaan Finfinnee gaafa dabalaa deemu, Oromoon liqimsaa deema jechuudha. Garboonfachaa deemaa jechuudha. Kolonaayiz gochaa deemaa jechuudha. Isa kanaan dura qawween fudhatamee fi inni amma nagaan fudhatame garagarummaan isaa dhumarratti yoo ilaalle Oromootu bada. Qawweenis ajjeeste, sossobdees lafarraa fudhatte, seeraanis dhiibdeerraa fudhatte, dhumni isaa ethnic cleansing ta'a jechuudha. So kanatu Oromoo irratti deemsifamaa jira jechuudha. Domination akkasiitu irratti dhiibbaa akkasii. Mee falaskaa maal wayire? Tokkoffaa uummanni Oromoo badaa akka jiru, lafni irraa fudhatamaa akka jiru, mirgi isaa akka sarbamaa jiru, uummanni sun hubachuu qaba. Uummanni sun ka'ee lolachuu qaba. Diduu qaba. Lakkii lafa narraan fudhattu irraa hin ka'uu. Lafni kun akaakilee korraa abaabilee korraa natti dhufe. Lafni kun lafa seenaa qabudha. Lafa warri abaluu irra jiraatanidha. Warri abaluu ijoolleen abaluu irra jiraattedha. Akka walootti waan irra jiraannu kana unuun asirraa nu facaasuu hin dandeessanii nutu ittiin magaalaa keessa jiraataa jedhanii jiraachuutu irra jira. Abaluu dhufee fooqii irratti ijaarratee investeera ta'ee fi ani lafa irratti qotee horii irratti horsiifadhee jiraadhe mirgi keenya qixa ta'uu qaba seera fuulduratti. Mirga isaanii sana falmachuu qabu. Uummanni rakkate warri jedhan jiru maaliif kan dhaqee gurgursiisu, kan dhaqee safaree kennisiisu, kan lakkisiifidha, jireenya kee fooyyessuufidha kan jedhus Oromoodhumadha waan ta'eef. Ka namoonni Oromoon dantaa adda addaa fudhatanii uummata irratti akka hojjetan jiru. Isaanii akkamtootadha. Uummanni sun isaan irratti mataa isaanii iyyuu diduu qabu. Oromoo waan ta'eef mirga qabaatee nama Oromoo akka balleessutti deemuun irra jiru. Dantaa adda addaan bitamee yoo dhufeen lafa Oromoo balleessaa ta'e, qe'ee Oromoo balleessaa ta'e, aadaa Oromoo balleessaa ta'e, uummanni fudhachuutu irra jiru. Sana diduutu irra jira jechuudha. Mootummaan Oromiyaa sunillee diduutu irra jira. Maaliif lafa isaan qabiyyee uummataa kennanii deemaa jiru jechuudha. Suni seenaa itti gaafatama seenaa jalaa hin baane abbaan fe'iyyuu taanaan. Tole xumura irratti yaada walii galaa yoo qabaatan Dr. Getaachoo marii keenya xumuruuf jenna. Ani yaada walii galaa nan qabu. Uummanni maaster pilaanii kana diduu irra jira. Aangawoonni Oromiyaallee maaster pilaaniin kun sirrii miti. Gaaga'ama biyya sana irratti fidaa. Akka hin taanetti Oromoo buqqisaa jira. Aadaa Oromoo buqqisaa jira. Kana hubachuutu irra jira. Kanaan dura dhaabbachuutu irra jira. Uummanni Oromoo biyya alaa jiru, namoonni baratan, namoonni waan kuni dubbiin kuni galee fi uummata kanas karaa adda addaa galanii gargaaruutu irra jira malee uummata kana cunqursuun irra hin jiru. Akka hin taanetti mirga uummata keenyaa balleessuun irra hin jiru jedha. Haqa uummata keenyaa balleessuun irra hin jiru. Kana hundi keenya karaa adda addaa irratti hojjechuun nurra jira. Beekumsa adda addaatu irra jira. Namoonni seenaa beekan, namoonni waa hunda godhan kanarratti hojjechuu irra jira. Akka lammataatti immoo yoo buqqa'iinsi uummataa waan hin hafne ta'e dirqama yoo ta'e seenaa achirra jirru galmeessinee dhaloota dhufuuf dabarsuutu nurra jira. Seenaa Oromoon ofiisaa barreeffatee hin beeku. Kan namni barreesse nutti darbu. Kan halagaan barreessetu irraa qooda fudhan. Har'a Oromoon ka'ee ilmaan Oromoo yuunivarsiitii keessa jiran piroojeektii adda addaa irratti hojjetan koorsii isaanii fixachuuf waan tokko warri barreessani kanarratti bobbahanii seenaa naannoo sana jiru akka isaan galmeessan adaraan jedhanii yoo uummanni kun akka amma qabatamee jirutti mootummaa kana namni dhaabuu jiraachuu hin dandeenye hin dhaabne. Uummanni kun yeroo yeroodhaan buqqa'aa deema. Aadaan sun buqqa'aa deema. Qabeenyi lafarraa buqqa'aa deema. Seenaan suni buqqa'aa waan deemuufi at least inni suni gurmaa'ee
akkatti galmaa'ee taa'utu jiraachuu faluun nurra jira jedheetaniin amanani. Tole, Dr. Gidaachoo Teessoo dhimmoota adda addaa irratti marii bal'aa waliin gooneerra. Baay'ee galatooma fayyaa ta'a maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadha. Ulfaadhu galatoomi carraa kana naa kennitee kan ani waan kana irratti ibsu na gochuu fi galatoomi kuni uummata Oromoo isa buqqa'aa jiruuf saba keenya isa dararamaa jiruuf sagalee taatee mul'achuun kee baay'ee na gammachiisaa galatoomi ulfaadhu. Nusamani qabeenya keenya hiyyoomnee nu abbaan biyyaa hongoyne maaliif jiraanna waan naannoo damee booyaa. Nusamani qabeenya keenya hiyyoomnee nu abbaan biyyaa hongoyne maaliif jiraanna waan naannoo damee booyaa. Aduun baatee nutti diitii yoo ka'eenyu ormaa abbaatuuf mara jedhee boofni maaliif hin taane gamnaa. Lagarra teenyee bishaan dheebochuun isoo qabnu ijaa dhugaan barbaadin ta'anii booyuun kun fafa keenyaa. Iyyee iyyee isumaaf iyyee lammii kan koo afaan si tahee an barata siif baradhee mirga qabdu sarbantu argee gubatee gara akkamiin isaa deebiin kan koo ta'us rasaasaa siif dhaladhee an siif hin du'aa siif dhaladhee an siif hin du'aa. Sumafiye, sumafiye, sumafiye. Nusamani qabeenya keenya hiyyoomnee nu abbaan biyyaa hongoyne maaliif jiraanna waan naannoo damee booyaa. Nusamani qabeenya keenya hiyyoomnee nu abbaan biyyaa hongoyne maaliif jiraanna waan naannoo damee booyaa. Fira fakkaatee nyaata risaan immoo handaaqoo eenyu amannee ifirra ciifna osoo qabnu rakkoo. Baree mataarraa hin buujedheen kan laga ceesisee malli garaa kee uleen harka kee jedheen gorsee. Iyyee iyyee sumaaf iyyee lammii kan koo afaan si tahee an barata siif baradhee mirga qabdu sarbantu argee gubatee gara akkamiin isaa deebiin kan koo ta'us rasaasaa siif dhaladhee an siif hin du'aa siif dhaladhee. Dhaggeeffattoota keenya egaa kanarraaf qabnu gurraan sin buufneerra. Waan nu caqasaa turtaniif galanni keessan guddaadha. Torbee dhimmoota adda addaa qabannee walitti deebina. Yaada keessan karaa marsariitii keenya www.simbirtuu.com yookaan immoo karaa feesbuukii raadiyoo simbirtuutiin karaa bilbila simbirtuutiin isa kan nu quunnamuu dandeessan isin yaadachiisa. Hanga torbeet haalaaf bakka gaarii keessa kan nu turtan hawwii keenyadha. Sirba kanaan nagaatti kan isiniin jedhu an Dassuu Dulaati. Rabadeera fuudhee jirru ni waan garaa kimee fixeen jiru yakkitee saaxileen jiru marakkatee ture koo jiru bara rabaltan naangoo waan seeyanii kadhannee daddabne jira hamtuu malee qottoon xaafii muru dhaqiidhaanii wanna kutataan irra jiru hamtuu malee qottoon xaafii muru dhallee laalaa akka kutataan itti jiru hamtuu malee qottoon xaafii muru dhaqiidhaanii
wanna kutataan irra jiru. Amtuu malee qottoon taafiimu. Darree laala akka kutataan itti jiru. Shimala koo komodiin barreesse anumaaf situ hafee jarri nurraa deesse. Anumaaf situ hafee jarri nurraa deesse. Odeen shimala gadeen nama ganti. Odeen shimala gadeen nama ganti. Shimala koo xiiqiin dandeessu ati laafini jira kan si biraanneessu. Ati laafini jira kan si biraanneessu. Shimala koo kolmaan barreesse. Shimala koo kolmaan barreesse. Shimala kee kolmaan barreesse. Shimala kee kolmaan barreesse. Ati didii waamii wal kaasi. Ati didii waamii wal kaasi. Gadi galtuu roorroo dandeessi. Gadi galtuu roorroo dandeessi. Yaa barruu kafanaa hin taane haana mana jarri wal filee kaataa hin duuti mannaa. Yaa barruu kafanaa hin taane haana mana jarri wal filee kaataa hin duuti mannaa. Rakkoo barasii hin taane kaammas dubbiin gamaa kaatee dhufte nuttisi. Dubbiin gamaa kaatee dhufte nuttisi. Saneessanumaa uummanni kun onguma dubbiin kalee dhoote dhufte dhuguma. Saneessanumaa uummanni kun onguma dubbiin kalee dhoote dhufte dhuguma. Kuyyuusaa sirnuma saduu faarsa hojjete gadoon biqiltee akka coqorsa. Hojjete gadoon biqiltee akka coqorsa. Kaleessa galgalaa Toleboo waliin kakatanii Toleboo doomaltu galee Toleboo wal qabatanii Toleboo dingalan qabdu barri shantamaa sochoo hin bakkaa manni sanumaa